تسيكو دي ربي شكري ربي قلب الدمي يا ربي سيكا جلجة هدونا ما اتجو رأولجة بيلا دانا تسيكو دي ربي سيوم بريجة يا أبولي وانكو كالي وري على فيا كيسا ولي قلتين جبادتي خدمة ديني قجبسا جيرون دنيا تريد كوهن قدانا برس كيسا يا أبولي وانكو كالي وري على فيا كيسا ولي قلتين جبادتي خدمة ديني قجبسا جيرون دنيا تريد كوهن قدانا برس كيسا ديني كان كيجبه فدو دنيا كفا فيا ديني هم ربي ستي كني كرام ليت فتني مرورا ستي بيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقيفتو تكينا ورا بكا كانت وليك بمتن سنين جدا هران كان إن شاء الله تعالى وري قراء قرتني بيجي ورمو مسلم ميديا أنه هردفو جرتني فيه akkasuma warri gama peejii kiyyaatti illee na hordofuu jirtan sagantaan keenya akkuma beekamu seenaa taabi'iyyootati. Seenaa taabi'iyyootaa irraallee bakki har'aan kana nuti jirru seenaa Umar binu Abdulaziiz achirra jirra jechuudha. Seenaa Umar binu Abdulaziiz achirra jirra duuba. Itti dhihaadhaa itti wal dhiheessaa isiniin jedha duuba. Umar binu Abdulaziiz rabbi isarraa haa jaalatuuti. nama rabbi sodaadhaan beekamu nama zabana isaa keessatti rabbi sodaadhaan beekamu nama akkaan rabbi sodaatu zabanni isaa zabana agartanii ajaa'ibaati waan takkaa hin argamintu zabana isaa keessatti argame inshaa Allah akka gadi buune irraa dubbachuu teennutti. Umar binu Abdulaziiz jechuun nama hikmaati. Abbaan isaallee nama hikmaati. Abbaan isaa bulchaa biyya Masrii ture. Bulchaa biyya Masrii ture. Ilma isaa kana argatee jennaan wayita micaan guddatee umriin isaa gara ganna 7-8 kana gahe fuudhee sheekolee Madiinaa jirtutti erge. Achitti akka inni baratu achi qaraasifate. Sheekoleen Madiinaadhaa warra nabii kennarraa sahaabdotarraa qara'anii kanaafuu agartee akhlaaqni isaa naa haa bareedu jedhee ilmoo isaa kanatti yaadee achi geeffate. Sheeyticha tokko dhaammatee naa qaraasisii naallee hordofi jedheeni biraa deeme. Ufii bulchaa biyyaa Masriiti duuba. Haala kanaan Umar binu Abdulaziiz achitti kitaaba rabbii barate Madiinaa nabii kennatitti salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Osoo achitti qara'uu, osoo achitti salaatu, osoo achitti diinii baratu gaafa tokko sheeytichi isaa saffii duraatirraa booda'aani arge. Mee dhageeffadhaa duuba. Saffii duraa irraa booda'aani guyyaa san malee Umar binu Abdulaziiz saffii tokkoffarraa booda'aanii hin beeku. Achii sheeytichi isa gaafate maal taatee har'a saffii duraa agartee kaa dhabde jedheen. Safful awwal keessaa maas saffii lammataa keessa argame saffiin duraa jala dabarte. Waan jedhe mataa kana agartee osoo filadhu saffiin duraa na jala dabartee jedheen. Mataa kana osoo filadhu xiqqoo booda'aanee saffiin na jala dabartee jedheen duuba. Haga saniif sheeytichi xalayaa barreessee biyya Masriititti erge abbaa isaatitti. Ilmi kan kee guyyaa har'aa salaata agartee saffii duraa hin dhaqqabanne angaafadhee jennaan osoo mataa filadhu agartee kaa saffiin duraa na dabre naan jedhee itti hime duuba. Waytima sana Abdulaziiz abbaan isaa abbaan Umarii nama agartee tokko ergee dhaqiitii akka dhayxeewwan tokkon gaafatini mataa san irraa haadi jedheen duuba. Akka dhayxeewwan tokkon gaafatini mataa san irraa haadi jedheen. Akkasitti namni inni erge dhufee osoo gaafii tokko isan gaafatin qabee mataa irraa haade.
abbaa keettu na argee kanaaf na erge jedhee itti hime duuba. Akkasitti duuba Umar binu Abdulaziiz nama mana akkanaatirraa dhalatee mana akkanaa keessatti guddate duuba. Nama rabbi sodaatu, nama sodaa rabbiitiin beekamu, eega mataan isaa agartee salaata irraa isa shaagale haadamuu qaba abbaa waytima san murteesse. Achitti rifeensa mataa isaa agartee irraa haadan duuba. Umar binu Abdulaziiz akkana ta'e. Akkasi guddate akhlaaqa bareedaa kanaan. Adeemsa dheeraa keessa abbaan isaa irraa du'e yatiima ta'e. Abbeeran isaa mootiidhaati. Hintala ufii kennee fi hintala isaa agartee itti heerumsiise ta ufii dhale abbeeran isaa. Faaximaa jedhaniin. Faaximaa bintu Abdul Malik. Isii tana itti heerumsiisan isii agartee rabbi gabbaruudhaan beekamtu. Umar binu Abdulaziiz achi booda guddatee mootummaa argatee Madiinaa bulchaa ture. Zabana dheeraadhaaf. Eega sanii agartee nama aadila namni marti isa jaalatu ta'ee beekamee qalbii banii aadam keessatti fudhatama argate. Abbeeran isaa kun gaafa du'u mootummaa eenyu konna jedhee mari'achiisee jennaan warra kaasiidhaa isa jedhanii murteessan. Achi abbeeran isaa du'ee jennaaniniin osoo inni quban qabne fuudhanii isa filatan ummanni. Abbeeran xalayaa barreessee yoo an du'e kunoo dhibamee jennaan yoo an du'e namni mootummaa qabatu isa jedhe duuba. Ajaa'ib! Achumaa duuba Umar binu Abdulaziiz mootii ta'e. Wayita isa awwaalanii abbeeraa isaa awwaalanii achirraa ka'anii as gara galan gara gandaa ummanni agartee kaayyaabbatanii gamaa gamanaa isaa kana marsanii akkana jala deeman. Maali jedhee gaafate maali jedhee rakkoon. Beeytaati amiira keenna amiirummaa si filannee jirra. Akkanaa duuba yoo akkas taate ani tokkoma isinirraa ta'e miti maaliif na jala yaa'an. Eenyu caale'an nauma tokkoomi lubbuma takkaami deeman irraa dachaa jedheen. Ummata ofirraa dachaasee masaraa mootummaadhaa seenuudhaaf masaraa mootummaa seeni jedhan achiisa seensuuf yeroo deeman indide. Mana isaa ka dhoqqeedhaan tolfame kana seene. Didee kana seene. Eegana achii bahee masiida rabbii seenee kutbaa godhee ummataan waan jedheen mootummaa osoo an hin fedhin morma kiyyatti gaddirtanii an kunoo ofirraa mulqi abbaa feetan filadhaa jedheen. Achii ummanni iyyanii si filanne jedhaniin duuba namni nuu ta'u si malee hin jiru. Achii Umar binu Abdulaziiz achi booda gorsa baase. Eegana filattan karaa kayrii irratti malee karaa sharrii irratti qaalii nan godhinaa jedhe tole jettanii na jalan deeminaa jedhe. Karaa agartee kayrii keessatti malee karaa sharrii keessatti qaalii na gootanii na jalan deeminaa jedhe. Naaf gargaara jedhe karaa kayrii irratti. Achii lafaa ka'ee deemee mana isaa seene niitii isaa Faaximaan waan jedheen waa lama keessaa takka filadhu jedheen. Takkii na filachuu takkii dunyaa filachuu lamaan tana keessaa takka filadhu jedheen agartee jaartii isaatiin. Waan jetteen maali rakkoon jetteen agartee ansima filadhaa. Eegana filatte warqii morma kee guutee fi gurra kee guutee fi harka kee guute kana beeytul maalit dachaasii jedheen bakka miskiina irraa gargaaran haqa siif hin ta'u jedheen har'arraa kana godhattee na waliin jiraachuun. Abbaan kee mootiidha dunyaa tana agartee akkaataa inni itti fide hin beeytu. Horiin kun horii muslimtootaati. Kati irraa gurra guuttattee morma guuttatte kun haqasiif hin ta'u ammaan kana dachaas jedheen achitti. Akkasi gurrarraa yaafattee mormarraa yaafattee fuutee agartee horii beeytul maalitti dachaasan. Warqii faaya isiidha. Wayita san gabbahee lallabee namni agartee mootonni naan duratti bulchan saaman ka zolloman ka karaa adda addaatiin namni isa zollome cufti zulmii keessan himadhaa jedheen duuba. Bakka jiruu gadi yaa'e ummanni. Ka lafa na saaman jedhu. Ka agartee ka
mallaqa na saaman horii na saaman waan akkanaa na saaman akkana na godhan akkana na godhan akkana na godhan ka jedhu magaalaa urguute ummanni warra fuqahaa yaamee agartee ka sheekolee gaafasanii walitti qabee gaafate akkam haa godhu jedheen kun ummanni himataan lafa guute waan jedhaniin agartee waan kana atin dalayne mootummoota siin duraatu dalage ati harka keessaan qabdu akkasuma dhiisi jedhaniin dubbiin kun isa quubsuu dide ilma isaa Abdul Malik jedhaniini ilma isaa kana ilma kan kee kana yaami jedheen tokko ilmi kan keellee sheekotee irraa tokko yaami jedheen warra kanaa gaditti hin jiru yaamanii jennaan ni dhufe isallee ni gaafate maal jettaati amrii kana keessatti waan jedheen amrii kana yoo beeytee zollomamuu isaanii ka dhiiftu taate atillee tokko warra zollomee irraa tokko beeki guyyaa qiyaama rabbi si gaafata deebisi diinagdee agartee isaanii tana guutuu zollomamaa cufa agartee haqa isaa galchiif jedheen ilmi isaa abbaan bakka kana ziqii argate wayta kana achirraa fuudhee diinagdee agartee warra zollomamee guutuu galchu seene ijoollee warra moototaa achiin duratti dabran ka namni himate ka agartee haqa akkanaa lafa akkanaa nu saaman qabeenya akkanaa nu saaman waan akkanaa nu godhan waan akkanaa nu godhan bulchootii biyya adda addaa bulchitu ta ummata zollomte guutuu harkaa dachaase duuba bakka maraa ummanni booyee nu miidhe jedhanii maal jedhanii warroonni moototaa iyyaa dhaqanii abadan jedhan guyyaa qiyaama rabbi sodaadhaa jedhe yoo akkanatti isin dhiisee isin biraa deeme haala kanaan Umar binu Abdulaziiz biyya haqaan bulche duuba eegasanii agartee yayyiin duraan re'ee nyaachuu ni dhiifte bineensi mukaa ka duraan agartee kaa horii irratti wasanaa bayu ni dhaabe warroonni baadiyaadhaa nama aadila nama haqa dalagu wayiitti shuumame nama kanatu agartee mootii godhame bineensillee agartee ka zulmii dhiise jedhaniiti ragaa bayaniif zabana isaa keessatti ajaa'iba rabbi akkana jedhan jaartiin takka gaafa Umar binu Abdulaziiz du'e yayyiin re'ee isii nyaatte mangudditti nyaannan waan jette mootiin aadilaa sun du'e quba qabaadhaa jette tiisitee re'eolee warri agartee kaa gammoojjii kun guutuun mootichi aadilli sun du'e jedhan osoon dhagayin maali jennaan yayyiin duraan agartee kaa re'ee nurraan nyaanne nyaachuu eegaltee jedhan zabana bineensi mukaallee keessatti zulmii dhaabe jedhaniin zabanni agartee kaa mootummaa Umar bin Abdulaziiz Allahu akbar Allahu akbar akkatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Umar bin Abdulaziiz rabbiin faaye nama akkanatti biyya bulche nama zulmii lafa keessaa balleesse haqe duuba dhabamsiise Umar bin Abdulaziiz yoo jedhan nama akkanaati rabbi isarraa haa jaalatuuti bifa kanaan duuba ummata bulchee jaartiin takka biyya Iraaqii irraa dhuftee Dimashqaa kana inni kaa agartee mootonni warra banii amawiyyootaa kun warri umawiyyootaa kun eessa qubatan jennaan masaraan isaanii ka mootummaadhaa Dimashqa biyya san qubatan achii dhuftee achitti waan jette wayta dhuftee mana isaa natti garsiisaa jettee mana isaa fuudhanii itti garsiisan dhuftee agartee wayta achi geette niitii isaa Faaxumaani agarte ka qooshaa qooyshtee waa dalagu jirtu dhuftee bira dhaabbatte osoma isii waliin haasayan Umar agartee ka Faaxumaa tana laalaa agarte abboo gabrichi kun silaalutti jiraati irraan sattarattuu jetteen qaataa silaalaa gabrichi kun Umar mana dalagaa jira mana isaa agartee ka dhoqqeen tolfame kana tolcha duuba agartee gabrichi agartee ka mana tolchaati ijaan silaalaa maa jalaan sattaranne jetteen duuba bar gabrichaa miti jetteen eenyuree jennaan bar amiira mu'mintootaati jetteen Umar bin Abdulaziiz kana hin beektu isiin mootii akkasitti hin beekarre mootiin nama agartee uffanni isaa gaariitti nama yaabbin isaa gaariitti akki biyyitti beektu akkasi Umar nama akkasiiti miti duuba achumaa duuba Umar rabbi isarraa haa jaalatuuti itti deemtee intalli isa dubbiftee an dubartii 5 qabaa jetteen ijoollee dubraa 5 shananuu dhibamtuudhaa jetteen yatiima abbaan qabdu jetteen kanaafuu ijoolleen tun nama gargaaruun qabdu maannaan jette jetteen duuba achumaa Umar mataa buusee boo'ee
yoo guyyaa qiyaamaa agartee ka rabbiin irraa na gaafate hin beeku jedhee ijoollee tanaaf agartee ka barreessee warra Iraaqiin bulchu ka gaafasanii bulchaa Iraaqitti xalayaa barreessee itti kenne duuba akka ijoollee tanaaf mindaan kennamu. Yeroo xalayaan kun deemee biyya Iraaqii isiin geettu fuutee isiin agartee ka bulchaa biyya Iraaqitti kennitu Umar du'e. Wayta xalayaa fuudhee qara'u gurbaan waan jedhe rahimallahu Umara. Umariin rabbiin rahmata haa godhuuf jedhee waytiin rahmata irratti buusu. Maal Umarni du'e maal ta'e jettee gaafatte duuba. Eeni du'e bar jetteen jedheen duuba inni. Iyyitee eenyumatu agartee ka bakka nuu bu'are. Eenyumatu waan inni jedhe kana agartee bakkaan nuu gaaree jettee boottee garagalte duuba. Wallaahi waan inni dhaame kana bakkaan gahaa jedhe sunillee. Waan inni sii dhaame bakkaan sii gaha jedheeni raatiba agartee mindaa ijoollee sanii barreessee akkasi kenneef duuba. Umar nama akkanaati zabana isaa keessatti. Rabbi isarraa haa jaalatu. Zabana isaa keessatti biyya Zamarqad jedhamtu Uzbaakistaanii har'aa tana magaalaa isiiti. Gaafa saniin keessatti jeeshin Umarii ilma Abdulaziizii kun deemee agartee biyya san cabsee qabate. Yeroo inni biyya san qabate namtichi tokko isaan warra dhagaa gabbaru gaafa san ummata mushrikaati. Achirraa ka'ee dhufe duuba. Dhufee waytii jedhu Dimashqa seenee magaalaa tana seenee mee mana mootichaatitti na qaceelchaa jedhee osoma deemu dhufe duuba. Waytima san agartee ka masjiida afoo bahee jennaan namni tokko ka deemunitti jiru masjiida seenii salaati kaa jennaan in salaatu barani muslimaa miti jedheen. Akka maali duubaati nuti warra agartee ka dhagaa gabbaruu jedhee warra akkanaati haga ammaatti. Akka jennaan jira jedhee gaafate. Eeni jira jedheen kunoo nuti magaalaa Zamarqadii irraa dhufean. Achii namtichi masjiida useensee waan jedheen mee waa si gaafadhaa dhagaan ati gabbartu kun si nyaachisaa jedheen. Yoo ati beeloyte yoo ati dheebotte si agartee si obaasaa jedheen. Yoo ati daarte si uffisaa jedheen. Lakki jedhe. Tuba maalumaaf gabbartalee jedheen mee maaluma sii godha maaliif kaaliqa si nyaachisee si obaasuun gabbarre jedhee gorse duuba. Achitti gurbaan islaamawee. Achumaa duuba gurbaan islaamawee ergaa deemuuf immoo bakkaan ga'uu fedhaa. Umar binu Abdulaziiz natti akeeka mana isaa jedhee achii fuudhanii deemanii mana isaa biraan gahan. Inni kaa mana masaraa mootummaa bareedaa kana barbaade duuba. Imaaraa bareedduu qasrii bareedduu mana mootummaa kana barbaade. Jennaan manuma dhoqqee kana qaceelchanii asii jedhanii manni isaa. Deemee dhaqee waytii ol seene Umar binu Abdulaziiz waytii arguu nama uffata agartee kaa laafaa uffatu. Mootummaan fakkaatu gabra fakkaata malee. Achuma agartee niitii isaallee argee takooshaa qoochtee waa agartee dalaydu tana isiillee gabruma se'a inni. Siin immootu abbaan isii mootii obboleewwan isii mootii warra silaataa jiraa beekamtu. Diini rabbiittu akkan isii godhu jira malee. Amma achumaa duuba waan jedheen mee Umaritti na qaceelchii amiira muumintootatitti na qaceelchii jedheen duuba. Eessatti si qaceelcha kanumaa jetteen duuba. Achi ajaa'ibee gurbaan bira gattaa'ee amiirri muumintootaas himaa anuma'ee. Achii waan jedheen duuba ani kunnoo magaalaa Zamarqadii irraa dhufe achirraa kunoo biyya kana dhufe amma ay jira Samarqad magaalaa jedhaniin. Namni na erge agartee ka warra kuhaanaa karaaguu fi beekolee isaaniitii fi hoggantootii isaanittu na erge. Jeeshin ati achitti ergiteetiniin jette jeeshin ati achitti ergitee jette dhufeetumaan osoo islaamummatti nu yaamin dirqamaan agartee biyyattii teenna cabsee seene kanaafuu waa'ee kanarraa si gaafachuu feenaa maan nuun jettaa jedheen duuba. Achumaa Umar binu Abdulaziiz xalayaa barreesse. Xalayaa barreessee agartee kaagama hogganaa jeeshaa ka biyyattii san qabateetitti erge duuba. Isatti ergee qaadii gaafasanii jam'i binu Haadir ka jedhaniin
isatti xalayaa kana kennii inni jidduu keessanitti haa murteessu jedheen. Akkasitti duuba xalayaa isatti deemanii qaalichi kun agartee isatti kennee qaadiin agartee ka warroota kuhaanaa karaa gankanaa fi hoggantootii isaaniitii fi beekolee isaaniitii fi ummata muslimtootaa ka biyya isaanii cabsanii qabatan kana jidduu taa'ee murtii godhe. Yeroo murtii godhu Utaybaa binu Muslim jedhaniini agartee hogganaan jeesha muslimaa ka biyyattii san qabate isa yaamee duuba waan jedheen namticha agartee raayiduu sanillee yaamee beekolee isaanii mara yaamee ummanni akka baanii ta'anii eeganii kana keessatti duuba gaafii dhiyeesseef duuba namticha raayiduu saniin mee maali rakkoon keessan ka isin himattan jedheen waan jedheen namni kun dhufee agartee cabsee biyya teenna seene hayyama kennan malitti diinittillee nu yaamne waan tokkollee nun gaafanne cabsee biyyattii teenna handhuurfatee nu gabroomseeya achumaa agartee Qutaybaa gaafate akkuma inni jedhu kana gootee jennaan jedheen alharbu kuda'a lolli agartee kaa tooftaadha kanaafuu tooftadhaan agartee cabsee seenee jedheen ummanni kun ummata dhagaa gabbaru har'a kunoo masjiidantu isaan keessa jira ummata muslima isaan keessa jira isaaban qabani dura akkana turanii kanaafuu agartee kaa ummata kana cabsee agartee kaa karaa isaan hin beeyneen dhufee qabadhee jedhe akkana jedhee himeef akkay jennaan duuba waan jedheen eega akkana taate amma murtiin godhaa jedhe duuba qaadiin jechuu waan jedhe isin ummanni muslimtootaa warri dhuftanii agartee kaa cabsitan biyya tana qabattan tokko keessanii nafina akkanumatti keessaa yaa'a jedheen biyyattii gadhiisa biyya gadhiisa bahaa jedheen as keessa eega baatanii jettanii booda koottaa warra isaanii agartee hayyama gaafadhaa jedheen islaamayaa jedhaani yoo isaan islaamummaa didan gibira kafalaa jedhaani yoo isaan gibira kafaluu didan cabsaa seenaa tartiibni nabiin keenya irra nu kaa'e sunnaan kana osoo hin dalagin seentanii badiin keessanii bahaa keessaa jedheen ummata muslimtootaati. Ajaa'iba laal aadilummaa kana waan isiin qabdu aadilummaa waan isiin qabdu laali duuba haala kanaa yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatuuti Utaybaa binu Muslim hogganaan jeeshaa ajajee hoggantootii mara gadhiisa bahaa jedheen biyyatti wayta gadhiisanii biyyi bayuuf yaatu karaa iduu sanii fi itti guddaan agartee isaanii karaa iduu sunii fi akkasuma hoggantootiin isaaniitii fi gurguddaan isaanii marti walitti qabamanii hogganaa jeesha muslimaa kana dhufanii nuti diinii akkana diinii haqa dalagu diinii akkanaan agarre kanaafuu ammaan kana dhiifne nuti hayyama goone islaamoyne illee isinii dhiifne irra dabarree nu bulchaa jedhaniin duuba akkasitti hayyamni akkanaa argame yaa obboleewwan kiyya zabana Umar binu Abdulaziiz keessatti wanni akkanaa argame zabana Umar binu Abdulaziiz keessatti wanni akkanaa argame duuba rabbi isarraa haa jaalatu Umar binu Abdulaziiz akka kanatti biyya bulche duuba ijoollee abbaan qabneef abbaa ta'e harmallaa jaarsi irraa du'ee fi tajaarsi hiikefillee agartee ka akkasitti abbaa ta'e ijoollee agartee xixiqqashoo cufaaf abbaa ta'e nama gurguddaa cufaaf obboleessa ta'e manguddoo cufaaf ilma ta'e manguddittii cufaaf ilma ta'e bifa kanaan biyya bulche jedhan duuba haga ummanni jaalatee waan ta'u dhabu gaafa tokko namni duraan isa beeku isatti dhufe isaa agartee kaam ijoollee Qureeshii keessa akkaan bareedaa ture jedhan asli isaatti nama akkaan fuula bareedu ka ajaa'iba fakkaatu isaa jijjiiramee fuulli isaa agartee kaa gara galee wallaalamee hoqqatee nama hin fakkaanne kanatti dhufe duuba mootii jechuu dhagaheetii ka akkasitti itti dhufee jennaan ni wallaale duuba beekuu dadhabe yaa Umar simaa jedheen anuma jedheen maaluma taate jedheen gaafa ati agartee bareedaa turteen si beeka gaafa dardarran agartee Qureeshii keessa namni sirra bareedu hin jirren si beeka maaltu akkana si godhe jedheen duuba na ajaa'ibdee jedheen jedheen yoo silaa gaafa an du'ee bulii sadi gaye ka ijji tiyyatun dhoofamtee
mallaan kiyya kun cab'ee raammoon keessa duudde garaan kiyya kun dhoohee raammoon keessa duuddee ajaa'ee an fokkadhe san na agarte kanarra agartee kaa na wallaaltaa jedheen kanarra na wallaalta jedheen eega an du'ee guyyaa sadi ga'ee osoo natti dhufte yeroo ijji tiyya na keessatti deebitee mallaan kiyya caccabee raammoon itti duuddee funyaanii fi afaan kiyyaa fi ija tiyya mara keessa duuddee garaan kiyya dhoofamee agartee kaa raammoon keessa duuddu san osoo na agarte silaa kana caalaa na wallaaltaa jedhee yaa obboleesso Allahu akbar Umar nama akkanaati jedha yaa obboleewwan kiyya Umar nama akkanaati nama akkatti rabbi sodaatu jedhan subhaanahu wa ta'ala sodaa rabbii jechaan isa biratti walitti qabamte Allahu akbar inna akramakum indallahi atqaakum jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra kabajamaan keessan rabbii aalamaa biratti nama rabbi sodaate jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala Umar nama rabbi sodaate duuba nama kabajaa qabu rabbii aalamaa biratti yaa subhaanallah Umar binu Abdulaziiz seenaa isaa irraa yeroo nuu himan gaafa tokko namni tokko isa arrabse sila ufirraan arrabsitu ufirraan deebiftu gurbaa tuffatamaa kana ka inni si arrabsu maa calliftee dhageeffatta jedhaniin bar namni rabbi sodaatu afaan isaa lugaama qabaa jedheen nama rabbi sodaatu afaan isaa lugaama qabaa jedheen ka har'aan kana agartee ilmi namaa agartee ka namaa waa jechuudhaaf yoo namni waa siin jedhe waan sanii olii isaan jechuudhaaf namni fikkiru Umar akkas hin turre irra dabreef duuba irra namaa dabraa namaati gaafa tokko agartee halkan keessa gizee masiida seenu nama masiida keessa rafu osoon argin itti gufate gurbaan lafaa ka'ee ati maraatadhaa jedhee arrabse maraatadhaa ati aqliin qabdu lakki an maraataa miti isin agarree tasassi bu'e malee maraataa miti fayyaa qabaa jedhaan haga gurbaan waan hagam jedhee arrabsu inni waan takkan deebisuuf Umar bin Abdulaziiz yoo jedhan nama akkanaati yaa obboleewwan kiyya Allahu akbar aadilummaan agartanii asiin duratti dabarte yaa obboleewwan keenya rabbi sodaa jechuun asiin duratti dabarte duuba akkana jedhan rabbi isarraa haa jaalatu Umar bin Abdulaziiz warroota saalihitootaa nama torba walit qabe warra agartee koree mariidhaa ka taa'ee waliin mari'atu ka amrii agartee shuuraa waliin godhan warra waliin taa'anii waliin mari'atanii amrii diinii islaamaa kana waliin oofan nama torba lafa kaayate jara torbanuu sharxii sadii irra kaa'e yeroo waliin teennu wanni sadiin kun isinirra dirqama jedheen suni maali isin dubbachuu dhabuun amrii adduniyaadhaa sadeen sanirraa tokko yeroo walit qabamnee bakka tokko teennu na biratti akka amrii addunyaadhaan dubbanne kalaas afaan keessan addunyaarraa hidhaa haa ta'u Allahu akbar na biratti akka ilma namaa tokko hin eeybessine akka ilma namaa tokko hin amanne kalammataa kana ajaa'iba Umar bin Abdulaziiz wanni inni lafa kaayate ka sadaffaadhaa akka na biratti hin coorre akka hin taphanne amriin sadeen kun agartee kaanuu waliin ta'uu qabaa jedheen kanaafuu Umar bin Abdulaziiz bira gizee osseena warri kun akka nama janaazaa biraa deebi'uutitti ka fuulli isaanii jijjiirame deebi'anii jedhan yeroo cufa akka nama janaazaa biraa gabbahuutitti biraa gabbahan duuba ka fuulli isaanii sodaa qabu ka taphni tokko hin jirre ka kolfi tokko hin jirre ka cooran tokko hin jirre ka waan dunyaadhaa dubbanni tokko hin jirre amrii akiraadhaa malee marii isaanii geggeessanii achi keessaa gabbahan akka nama janaaza biraa bahuu fakkaatanii jedhan yeroo isa biraa bahan Allahu akbar Umar bin Abdulaziiz yoo jedhan nama akkanaati yaa obboleewwan keenya nama akkanaati gaafa agartee ka mootummaa qabate saalimiin faatti xalayaa ergee mee maal naaf dhaamta jedhen waan jedheen duuba namuu agartee dhaamsa adda addaa isaaf kennan saalim waan jedheen eega amrii ummata nabi Muhammad qabatte bulchite haga gaafa rabbi qunnamtuutitti soomanan dhiisin jedheen haga gaafa rabbii aalamaatiin walgeettutti soomanan dhiisin jedheen Allahu akbar
muxarriz binu abdallah ka jedhanii waan jedheen eega ummata nabi muhammad bulchite ati kassafamaadha ati rabbii aalamaa biratti gaafatamaadha ati si kassasan agartee kissiidhaaf qophaahi nama tokko ka akkaan nama moromu yoo inni agartee ka nama kassase jalaa bahuu hin danda'ani haginni nama dhibu ni beeytamii jedheen namni lama hoo jedheen namni sadi hoo jedheen si ummata nabi muhammad guututu si moromaa quba qabaadhu jedheen ummata nabi muhammad guututu agartee rabbii aalamaa biratti si kassasaa waan jalaa baatuun barbaadadhu jedheen allahu akbar allahu akbar umar binu abdulaziiz qabriitamtu isa fuudha duuba yaa obboleewwan umar binu abdulaziiz qabriitamtu isa fuudha yaa obboleewwan kiyya allahu akbar akkasitti duuba umar gaafa tokko halkan osoo dhaabbatee salaatu jette niitiin isaa agartanii kaa faaximaan rabbi isirraa haa jaalatu yeroo himtu osoo dhaabbatee salaatu jiru salaata keessaa lafa dhahe ammallee xiqqoo jedhee agartee bayfatee ammallee ka'ee dhaabbatee ammallee lafa dhahe ammallee xiqqoo jedhee ammallee xiqqoo bayfatee ammallee ol ka'ee ammallee itti deebi'e achii agartee kaa faaximaan waan jette adada guyyaa san yaadadhuun booyu malee hin hafnee jette haga isarraa haftellee maaluma taate yaa umar jettee gaafatte duuba bar aayata takka irra dhufee jedhe aayata tami jennaan yawma yakuunu nnaasu kalfaraashi ilmabsuus watakuunu ljibaalu kal'ihni ilmanfuush guyyaa ilmi namaa agartee kaa tahu guyyaa qiyaama'a akka billaacha facaafamaa ta'ee dachii agartee kaa dirree qiyaamaa san keessatti ummanni agartee dachii guutee dhaabbatu ayanni guyyaa san irraa dubbatti guyyaa gaarri akka suufa iddamaa ta'ee ta'u ayanni kanarraa haasofti akkana jennaan duuba agartee guyyaa san umar nama maal ta'u jedhee booyee jedhe duuba ani guyyaa san nama akkam tahu ani guyyaa san nama maal tahu jedhee guyyaa san yaadadhee jennaan boohee uf qabuu dadhabee gaggabee jedhe allahu akbar yaa booyicha isaa ka guyyaa sanii jedhan gaafa tokkollee halkan dhaabbatee osoo salaatutti jiru akka malee booye haga ollaan guutuun dhagahu ganama namni marti akka waan taaziyaan galteetitti qe'ee isaatiin walitti qabame booyicha isaa san dhagahanii maaluma taate jedhanii gaafatan osoo salaatu jiru aayata rabbiitirra dhufee jedhe tamirra dhufte jennaan fafariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir guyyaa qiyaamaadha rabbiin akkana jedha subhaanahu wa ta'aalaa tuuttan gariin gama jannata rabbii oofamti tuuttan gariin gama ibiddaa oofamti guyyaa qiyaamaa namni garuma lama oofama sadiin jirtu garuma lama oofama duuba kun gama ibiddaa oofama kun gama jannataa oofama ani gaafa san warra kamirraayi warra gama ibiddaa oofamu moo warra gama jannataa oofamuu kiyya wallaalee booyee jedhe umar nama kamirraayi yaa guyyaa san jedhee agartee booyee jedhe allahu akbar umar binu abdulaziiz yoo jedhan nama akkanaati duuba yaa obboleewwan kiyya umar binu abdulaziiz yoo jedhan nama akkanaati gaafa tokko micaan isaa xiqqashaadha micaa isaa xiqqashaa kana tuffaaha agartee walitti qabamee jedhe kana micaan argee jennaan daa'imaa fudhate wayta micaan fudhatee afaan kaayate micaa afaanii bute micaan booyee kutee galee haadha isaatitti himate faaxima hirrifate duuba achii yeroo umar gale haati gaafatte maaliif ilmoo daa'ima akkana rifachiifte micaan bara akkana booyee si himataa jetteen duuba waan jedhee yaa faaxima yeroo agartee afaan isaatii butu san akka waan onnee tiyya keessaa buteetii jedhe agartee kaa tuffaa hasan akka waan onnee tiyya keessaa buteetii jedhe akka inni itti nadhagahame maaliif jennaan ilmeen agartee samaraa onneeti yaa obboleewwan jaalateetii miti maaliin godhaa jedhe ibidda rabbiititti obsuu hin dandahu maaliin godhaa jedhe ibidda rabbiititti obsuu hin dandahu saniifin ilmee kiyya afaanii fuudhee jedhe wanni kun agartee kiyyaa miti haqaa miti allahu akbar umar binu abdulaziiz yoo jedhan nama akkanaati yaa obboleewwan kiyya taabi'iyyichi kun nama akkanaati bulchaa biyyaati immoo kanaan waliin nama gaafa san ummata bulchu ka osoo barbaade agartee manni isaa warqiin ijaaramu
ka osoo barbaade agartee nyaatarraa bifa fedheen nyaatu ka osoo barbaade uffatarraa bifa fedheen uffatu immootu rabbii alamaa sodaataa Umar binu Abdulaziiz akkasit diinaggeerraa of qabe duuba yaa obboleewwan kiyya rabbi isarraa haa jaalatu waan barbaadetti dhaqqabe duuba akkasitti biyya bulchee jireenya akkasii biyya jireessee haala gaariidhaan ummata agartee ummata muslimaa jireessee haaluma sanii waliinuu agartee ka summii isa nyaachisan Allahu akbar Umar binu Abdulaziiz kaadimni isaa summii isa nyaachise namni bitee summii nyaachisi jedhaniini akkasi summii nyaachise gaafa agartee summii san nyaate ni beeke duuba Umar kaadima isaa san ni yaame rabbii guyyaa qiyaamaa agartee ilma namaa facaase sanitti kakadhe rabbii saniin si qabe summii gootee jedheen as keessatti jedheen hagam sii kennanii jedheen agartee kaa waan kana natti godhuu irratti nyaata keessatti waan kana gootee na nyaachisuu irratti diinaara 1,000 jedhe waan jedheen duuba diinaarri 1,000 kun haqa kan keen ta'u fuudhiitii diinaara kana agartee horii beeytul maalii keessa kaayi ufii immoo an sii dhiisee irra sii dabre akka namni sin agarre ija namaa duraa baqadhu jedheen agartee fagaadhu jedheen nama agartee mootii muslimaa ajjeese jedhanii akka namni sin ajjeefne baqadhu jedheen akka namni sin agarre bakka namni sin agarretti gali jedheen duuba Allahu akbar mootii muslimaa mee laalaa yaa obboleewwan akka itti garaa bal'atan ummata asiin duratti dabre mee laalaa akka itti isaan garaa bal'atan akka itti isaan agartanii kaa afwi khudhil afwa ka rabbiin jedhe subhaanahu wa ta'ala irra namaa dabruu qabadhu ka rabbiin nabi muhammadiin jedhe afwii kana isaanuma itti dalaga duuba yaa obboleewwan kiyya irra dabreef duuba gabricha akkas itti dalage nama itti dalage illee beekee jira achii Umar binu Abdulaziiz ka'ee eegasanii minbara gubbarratti ol bahee ummata gorsee wanni qubate na qubatee ni gartanii rabbii keessan sodaadhaa osoo duuti isinitti hin dhufne jedheen an irra dilaayaa keessanii jedheen agartee yeroo akkana isiniin jedhu isin irra jabaa ta'ee isinitti himu irra cubbayaan keessan ana jedheen duuba hagana jedhee ummanni illee booyee inni illee booyee achi booda minbara irratti ol deebi'uu hin dandeenye jedhan akerri gorsa namaa isaa sanii eega sanii deebi'ee waytii inni manatti deebi'e maslamaa binu Abdul Malik ka jedhaniin yaa Umar ijoollee tanteetii waan takkallee hin dhiifne ati kanaafuu agartee kaa ijoollee tantee tana natti dhaamadhu jedheen agartee kaa ni kennaafi waan isaan barbaadan abadan jedheen ijoollee tiyya nama tokkotti illee hin dhaamu ijoollee tiyya yoo agartee kaa isaan kayrii qabaatan rabbi isaan gargaaraa jedhe yoo isaan nama sharrii ta'an nama sharrii agartee ani hin gargaaru jedhe sharri irratti ijoollee tiyya waliin naa qabaa jedhee ijoollee fuudhanii walitti qaban fuulduree isaatti dhuftee wayta ijoolleen agartee kaa fuuldura isaatiin walitti qabamte waan jedheen ijoollee xixiqqashoo tana laalee yaa ijoollee tiyya jedheen abbaan keessan jidduu filannoo lamaatitti tahaadha jedheen abbaan keessan waa lama jidduutti jira jedheen amma filannoo lama callaa qaba isin duroomsee ibidda seenuufi isin hiyyoomsee rahmata rabbii kajeeluu jidduu jira jedheen diinaggee namaa karaa haqaat maleetiin saamee agartee isin duroomsuu ni dandahaa jedheen ibidda rabbii seenammoo jedheen isinii kana hiyyoomsee immoo rahmata rabbii kajeeluun agartee naaf ta'aadha jedheen abbaan keessan hiyyummaa keessa isin dhiisee isiniin agartee kaafi da'aa ta'e rabbii seenuu barbaadaa jedheen isinilleen kanarratti na gargaartan se'a jedhee yaa ilmaan kiyya ibiddaanan kennitanii jedhee bees agartanii kaa hagana isinit dhaammadha jedhee ijoollee isaatiin narraa yaa'a jedhee nama maraanuu narraa yaa'a jedhe waan dhaammate waan jedhee yeroo agartee anaa kana na dhiixanii qaama kiyya na kafantanii fuutanii lahadii keessa na keettan fuula kiyyarraa raraa na laalaa jedheen duuba keessatti fuulli kiyya gurraachate fawaylulli jedhe halaayni naaf ta'e jedhe fawaylulli umaraa halaayni umariif ta'e jedhe yoo dubbiin akkasii natti argame kajeellan achi boodallee naaf hin jirtu jedhe duuba akkasanitti
isaa kana dhiqanii lubbuun isaa keessaa baatee fuudhanii agartee kafananii qaama isaa dhiqanii kafananii fuudhanii lahdii geessanii warri fuula isaa laale waan jedhu fuulli isaa xalayaa adirra bareeddii jedhan yeroo san xalayaa adii irra addaattii jedhan fuulli isaa subhaanahu wa ta'ala wayta qabrii keessa ka'an akkatti duuba Umar binu Abdulaziiz rabbi kabaje jedhanii seenan isaa hagana jechuu osoo hin taane haguma agartee ka irraa yaadannee fi jenne irraa walii himne malee hagana callatti hin gabaabbatu insha Allahu ta'ala yoo rabbiin alamaa fedhe yeroo biraallee irraa dubbatu jirra bakka hedduu fidanii kanaafuu yaa obboleewwan keenna waan cufarraayyuu waa baratanii isiniin cufti agartanii mootummaa mataa keessanii qabdanii namni cufti agartee ka mana isaatitti mootiidha kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an raa'iyatihi jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam cufti keessanuu tiisiteedha cufti keessanuu gaafatamoodha jedhe waan tiisitanirra kanaafuu agartee ijoollee teessan tiisaa karaa rabbii irra guddisaa Umar binu Abdulaziiz abbaa isaatu akkana guddise karaa rabbii irratti saniif agartee har'aan kana nama akkanaa tahee argame isa du'e malee taariin isaan duune kunuu ni agartani kanaaf ijoollee teessan karaa rabbii qabsiisaa diin rabbii barsiisaa ijoollee teessan diinii rabbii barsiisaa karaa rabbii irratti ijoollee teessaniin lolaa ilmii rabbii kana agartanii baradhaa yaa obboleewwan kiyya kanuma walii dhaamna asumattiin dhaabaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ma assalaami ila liqaa